nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa obbo Biruuk Eliyaas bulchiinsa magaalaa Finfinneetti biiroo misoomaa fi miidhagina magaalaatti gorsaa waajjira. Tole obbo Biruuk waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif guddaa isin galateeffannaa anaa dhufu. Gana isinis waan affeertaniif galatooma. Egaa ammatti gidduu kana wanti ijooni gamtaan Afrikaa Finfinneetti adeemsifamaa jira. Mee faayidaan gamtaan kun adeemsifamuu Finfinneetti faayidaan isaa maalidha? Itoophiyaan wanta buufachuu qabdu buufattee jirti jettanii amantu? Gamtaan Afrikaa Finfinneetti ta'uun isaa Itoophiyaadhaaf faayidaa siyaasaa, faayidaa dinagdee fi faayidaa dippiloomaasii guddaa fideedhuma. Kana tokko yoo ilaalle akka faayidaa siyaasaatti gamtaan Afrikaa Finfinnee ta'uun Itoophiyaan dhiibbaa siyaasaa fi dippiloomaasii addunyaa irratti fi akkasuma Afrikaa keessatti qabdu daran akka cimu godha. Gamtaa Afrikaa kana Itoophiyaan kan argatte carraadhaan odoon taane akkuma hundi keenya beeknu bara kolonii Awurooppaanonni Afrikaa hunda addaan qoqqooddatan Itoophiyaas akkasuma qabachuuf yeroo dhufanitti injifannoo aduwaa irratti galmeessitee Afrikaa fi gurraachota addunyaa hundaaf calaqqee bilisummaa, mallattoo bilisummaa ta'uudhaan teessoo kanas argattee kanumarraa ka'uudhaan dhiibbaa guddaa akka uumtu, dhiibbaa siyaasaatiif gahee guddaa qaba. Lammaffaa gama dippiloomaasiitiin keessattuu Finfinneen Niiwoorkii fi Biraazilsitti aantee magaala dippiloomaatota teessootiin sadaffaadha addunyaarraa jechuudha. Kun immoo yoo dippiloomaatonni Afrikaa akkasuma dippiloomaatonni dhaabbilee idil addunyaatii fi biyyoota gurguddatanii teessoo isaanii Finfinnee godhatanii Finfinneedhaan yookiin Itoophiyaadhaan daataniiti Afrikaa kan qonnaman. Itoophiyaan balbala biyyoonni biroo addunyaa biroo ittiin Afrikaa seenanidha. Kanaaf Itoophiyaan dippiloomaasii irrattis gahee guddaa itti argatte. Fakkeenyaaf Itoophiyaan biyya biraa odoo hin deemin, biyyoota Afrikaa biraa odoo hin deemin, dhaabbata idil addunyaa bira odoo hin deemin yookiin biyyoota gurguddatan bira odoo hin deemin waggaatti gamtaan Afrikaa yeroo tokko waltajjiin ariifachiisaa yoo jiraatellee si'a lama ni deemama. Asitti deemsifamuun isaa asumatti qaama dhufusan hooggantoota dhufasan dubbisanii dhimma biyyoolessaa ishee dhimma Afrikaatiin wal simsiistee akka haasoftu ejjennoo isheen qabdu. Misooma irratti, diinagdee irratti, investimentii irratti, wantoota biroo irratti akka isheen wal qunnamtuuf gahee guddaa fi bu'aa guddaa fidee fi dhufeera. Gara biraatiin immoo dabalataan gamtaan Afrikaa as jiraachuu kun gama diinagdeetiin sharafa biyya alaa Itoophiyaadhaaf akka dabalu gargaarsa guddaa godheera. Biyyoonni waltajjii kana hirmaachuu dhufan addunyaarraa isaa ta'u Afrikaarraa kan isaan bitan, kan isaan gurguran, baasiin isaan baasan hundi sharafa biyya alaati. Yeroo kanatti hir'ina sharafa biyya alaa biyya keenyaa guutuu keessattis gahee guddaa taphata. Akkasuma gama diinagdeetiin immoo fudhannee ilaalle daandiin qilleensa Itoophiyaa onnee Afrikaati. Mootoo isaa keessaa tokko connecting Africa waan jedhu qaba. Afrikaa wal qunnamsiisuu irratti gahee guddaa taphachaa. Afrikaa biyyoota Afrikaa wal qunnamsiisuu qofa osoo hin ta'in Afrikaa fi addunyaa wal qunnamsiisuu keessattis daandiin qilleensa Itoophiyaa gahee guddaa taphata. Waltajjii hirmaachuudhaaf qaama dhufu kamiyyuu baay'inaan kan deddeebisuu fi gara Finfinnee kan fidu daandii qilleensa Itoophiyaa waan ta'eef maddi gabaa qilleensa Itoophiyaas akka babal'atuuf gahee guddaa kan taphachaa jiru teessoon gamtaa Afrikaa Finfinnee ta'uun isaa. Toriga waajjira keessan wajjinis waan wal qabatuuf dhimma kooriidariin isin gaafadha. Kooriidarii Finfinneetiin Finfinneen akka miidhagdee akka misoomaa jirtu egaa argaatuma jirra. Wanta dhokataa miti. Garuu yeroo baay'ee komiinii kanarratti kan waa'ee beenyaatiin wal qabateeti. Namoonni beenyaa nuuf kaffalamuu qabu, hammanas niif kaffalame erga jedhamee booddee kaffaltii irratti rakkinni nu mudataa jedhan komiin yeroo baay'ee hin dhaga'ama hawaasarraati. Meeshaa kanas akkamittiin ibsitu? Tole Finfinnee jijjiirama amma dhufee fi jijjiirama dura fudhannee otoo ilaallee yaada amma kaaste kana moora gabbisuuf nu tajaajila. Finfinneen jijjiirama dura turte magaala akka teessoo gamtaa Afrikaatti akka dhaabbata idil addunyaarraa sadaffaa taatetti otoo hin taane maqaan ishiin qabduu fi haalli Finfinneen keessa jirtu konkumaa waliin argu ture. Finfinneen daandiiwwan jijjiirama dura turan baay'ee dhipoo
konkolaataa fi warri lafuun adeeman itti ol dhiibaa kan deeman karaan saayikilii irra oofan kan hin jirre balfaan yookiin wantoonni garaagaraa karaadhuma irratti kan gataman qarqarri laggeenii kan itti yakki hojjetamu dubartoonni itti gudeedaman balfaan itti gatamu xiraa isaatiif kan keessa hin deemne. Walumaa galatti Finfinneen akka maqaa ishee odoo hin taane abaaboo jedhamtee waamamte afaan Amaariffaatiin. Abaaboo ta'uu odoo hin taane bakka balfi itti gatamu. Keessummoonni biyya kanatti dhufan bakka boqotan kan hin qabne. Hawwata turistiitiif mijatoo kan hin taane turte. Jijjiiramni dhufe kun tokko Finfinneedhaaf dhufe. Sana booda mootummaan badhaadhinnaa yeroo filannoo jaffaatti waadaan magaalaa kanatti gale keessaa jijjiiraa hawaas dinagdee magaalaa Finfinneeti. Magaalaa kana akka teessoo idil addunyaa taatetti, akka teessoo gamtaa Afrikaa taatetti maqaa ishee addunyaa irratti ol kaasuu qabna. Hawwata turistiitiif mijatoo ta'uu qabna. Konferensii turizimii biyya kanatti akka ta'u gochuu qabna. Jedhee waadaa galuudhaan Finfinneen har'a akka amma bareeddee argamtu kana taatee jirti. Sababa kanaanis Afrikaadhaaf mallattoo badhaadhinnaa, mallattoo bareedinnaa kan biyyoonni Afrikaa garaagaraa muuxannoo adda addaa irraa fudhachaa turan taateerti. Kana keessatti bareedina kana keessatti akkuma silaati kaaste karaa bal'isuudhaaf namoota kaasuun jira. Mana kaasuun jira. Jalqaba yommuu jalqabu marsaa tokkoffaa irratti gaafiin ammati kaaste kun mormiin yookiin falmiin garaagaraa waan haaraa waan ta'eef biyya kanaaf nama iddoo tokko kaasanii iddoo biraatti shiifti godhu waan haaraa waan ta'eef ijaarumti Finfinnee deebisanii diiganii ijaaruu kunis waan haaraa waan ta'eef waan hin baratamne waan ta'eef wanni haaraa yoo dhufu namni amala isaatti mormuun waanuma jirudha. Mormuu qofa odoo hin taane fuuldura dhaabbachuu illee waanuma jirudha. Garuu namoonni bakkaa buqqa'an jennu hin jiru. Buqqa'iinsa jechuun iddoo tokko buqqa'anii iddoo biraa deemuu yookaan biyya tokko buqqa'anii biyya biraa deemuu jechuudha. Finfinnee keessatti wanti godhame tokko namoota manni jireenyaa mijataa hin taane san qarqara karaa gurguddaa jiran qofa odoo hin taane karaadhuma keessumaa galtee yommuu ilaalte namni namarraan jiraata. Qarqara laggeenii warri jiraatan immoo lolaatu fudhatee deema. Namnuu lolaan fudhatee deeme namni nu jalaa du'eera jedhanii hin himanii yakka garaagaraatti itti raawwata. Kana hunda kaasuuf yommuu uummata mariisistu jalqaba kan mootummaan godhe ni mariisise. Waan akkanaa yaanneerra, waan akkanaa hojjechuuf deemna. Isin immoo buqqisnee wanni goonu hin jiru. Mana mijatoo ta'e jiruuf jireenya keessaniif mijatoo ta'e faasiliitii infiraastiraakcharii yookiin bu'uuraalee misoomaa hundaa guuttate isinii ijaarreedhanii amaneeti namni kan itti gale. Amanee itti gale baay'ee isaanii karaarraa achi maqsaniitti achumatti fakkeenya awwaaree fudhachuu dandeenya. Yeroo awwaareen masarraa mootummaa duuba jirti iddoon kun jireenyaaf mijataa miti. Mana fincaanii yookiin mana qulqullinnaa mataa ofiin qabanii kan waloo qabanii innuyyuu darbee jira. Fayyaa namootaatiif yookiin jiraattota naannoo saniitiif mijatoo miti. Iddoo san namoota san yeroodhaaf iddoo biraa tursiisanii diiganii gamoo akkas fakkaatu kan ijaaraniiti deebisanii kan itti ijaaran. Namoonni erga kan arganii booda misoomni koriidarii jalqabame kun akka itti fufu gaafachaa turan. Marsaa lammaffaan itti fufu namni tokko komiin agarsiisa. Namni tokko dhaqee mana murtii dhaqee himatee misooma kana dhaabsisuuf yaalii godhe hin jiru. Kun waan dhugaadha. Marsaa lammaffaan raawwatee kana booddee koriidarii hin hojjennu bara kana xiyyeeffannoon keenya harka qalleeyyiidhaaf manneen irratti jiraattotaaf mana ijaarree laachuu irratti gatii madaalaadhaan qopheessuu irratti jedhee bulchiinsi magaalaa labsi yoo labsu dhaabbachuu hin qabu. Naannoo keenya hin geenye fakkeenyaaf Addis Katamaan koriidariin naannoo keenya karaan naannoo keenyaan bal'an iddoon bashannanaa naannoo keenya jiru gara kolfee yoo deemte gaafii kana gaafatu. Wal ijaaranis gareedhaanis namas bakka buufatanii kan gara bulchiinsa magaalaa dhufanii gaafachaa jiran faayidaa isaanii arganiiti jechuudha malee kan amma namoonni beenyaan kaffalamuu fi akkas kan jedhu beenyaan kaffalamu gahaadha baay'ee. Gahaatu kaffalamaaf. Mana dhuunfaa yoo ta'e lafa iddoo inni filate
in qophaa'a lafni lafa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa sadarkaa sadaffaa jedhutu jira. Sadarkaa tokkoffaa irratti kaaree hagana. Sadarkaa lammaffaa irratti mana jireenyaaf kan akkana jedhamee qophaa'eet filannoo namoota iddoo sanii kaan namoota dhuunfaa mana dhuunfaa qabaniif ka'aniif filannoo inni filatuun kan kennamuuf. Lammaffaa manneen gandaa yoo ta'e immoo mootummaan ijaare ofiisaatii ijaareet namoota achi ka'an san mana ijaare sanitti erga galchee booda misoomni iddoo sanitti kan deemfamu malee komiin badaa hagas ol ka'ee jiraattota magaalaa gaddisiisee mormiidhaaf kaase hin jiru jennee fudhachuu dandeenya. Kan biraan wanti ka'u egaa daldaltoonnis karaarra kanneen turanii kaafamaniiru bakka biraatti dabarfamaniiru. Daldaltoota kanaaf yeroo ka'anii iddoo biraatti darbanii qorannoon gabaa taasifameetu moo akkasumaan darbu? Fakkeenyaaf Kaazaanchis haa fudhannu. Kaazaanchis naannoo Uraayilii kaastee gara masarraa mootummaatti daandii fudhatee deemurra meeshaalee manaatii fi qulqullinnaa hedduutu naannoo sana irratti gurguramu. Manneen keessatti gurguramu san immoo fudhattee ilaaltu mana gadi bu'aa maqaa magaalattii kanaa akka teessoo dhaabbilee idil addunyaa fi gamtaa Afrikaa hin madaalle turan. Namoonni achii ka'an sun tokkoffaa iddoo deeman sanitti waan ittiin gadi dhaabbatan maallaqni kennamaaf. Iddoo tokko shiiftu godhamee iddoo biraatti yommuu darbamu namni haga gabaan baruufitti haga gadi dhaabbatutti bu'aa bahiin jiraachuu danda'a. Bu'aa bahii kana keessatti kisaaraan akka isaan qunnamneef kaffaltii beenyaan kaffalamuuf ni jira. Fe'anii geessuu keessatti illee meeshuma achi mana san keessa jiru sanis fe'anii iddoo dhaqu sanitti geessuu keessatti illee mootummaan konkolaataa qopheesseetti kan geessaa ture. Erga kana ta'ee ijaaramee booda naannoo Kaazaanchis deebinee odoo ilaalle namoonni iddoo sanii ka'an suuqiiwwan hedduu ijaarameera. Bifuma sanii daldala wal fakkaatu achitti deebi'anii akka daldalaniif qophaa'ee achumatti deebi'aara. Naannoo 5 kiiloo haa fudhannu. Naannoo manneen ilaaltuu ijaa kana yookiin mana ciree jennu kana isaan beekama naannoon kiiloo 5 kun. Erga achi ka'anii erga haaromee ijaaramee booda manneen sadarkaa isaanii eeggatan dunkaana sadarkaa isaa eeggate qulqullina qabu ijaarameet namoonni sun achumatti deebi'aniit daldalaa jiru. Kun qabatamaa waan lafarra jirudha. Kanaaf qorannoon gaggeeffameet daldaltoonni sun mariisifamanii itti amananii sana booda waan isaaniif malu fudhatanii kan ka'an malee cal jedhee namni magaalaa kana keessaa nama tokko asii ka'eeti asii deeme asii mirga hin qabdu kan jedhu hin jiru itti amananiiti. Kanaaf amma misoomni kun akka magaalattitti fudhatama argachuu bira darbee magaalota Itoophiyaa keessa jiran birootiifis fakkeenya ta'uudhaan babal'atee har'a magaalaa gara 200 hanga ta'an misoomni koriidarii kun bal'inaan itti deemee kan raawwachaa jiru. Egaa dhimma koriidarii kanaan wal qabate Oromiyaa fakkeenya iddoo baay'eetti baadiyyoota baay'ee keessatti fakkeenyummaa Finfinnee fudhachuudhaan koriidariin kan adeemsifamaa jiru misoomni koriidarii hedduun jiru. Garuu bu'uuraaleen misoomaallee iddoo hin guunne baay'eetti gamoo tokko ijaaruuf baadiyyaa baasii baay'een itti ba'u keessatti gamoon sun karaarra waan ta'eef qofa diiguun deebisanii ijaaruun illee humni bakka hin jirre baay'eetti diigamaa akka jiru hin dhaga'ama. Fakkeenyummaa kan isinirraa fudhataniiti waan ta'eef kan isaan hojjetaa jiranii. Meeshaan akka nama dhuunfaatti baadiyyaa Oromiyaa keessatti wantoota adeemsifamaa jiraniif gorsa akkamii laattu? Akkuma sila kaasne Finfinneen magaalotii fi baadiyyaa Itoophiyaatiif fakkeenya guddoodha. Magaalaaf baadiyyaa Oromiyaa fi naannoo biroo Itoophiyaa qofa odoo hin taane biyyoota Afrikaa hundaaf fakkeenya taate biyyoonni Afrikaatis gara Finfinnee dhufanii muuxannoo fudhachaa jiru. Muuxannoo fudhachuu qofa odoo hin ta'in biyya isaanittis deebi'anii waan asitti argan san kanas gochuun hin danda'ama. Hanga irraa eessa ture? Eessa ture jechuun bifa gaabbiitiin irratti kan hojjechaa jiranidha. Gara magaalota Oromiyaa fi baadiyyaa Oromiyaatti yoo deebine akkuma sila kaasne misoomni tokko yoo dhufu miidhaa guddaa ta'uu baatus miidhaas qaba faayidaas qaba. Biyya kana keessatti immoo misooma irratti faayidaatu caala. Inni har'a hojjetamu har'aaf namoota muraasa jiraattota muraasa gatii kaffalchiisuu danda'a. Garuu egeree boruutiif
dhaloota boruutiif bu'uura waan ta'ee darbu waan ta'eef naannoo sanittis akka koriidariin misoomni koriidarii kun itti fufu ta'eera. Misooma koriidarii baadiyaa yommuu fudhattee ilaalte tokkoffaa nama baadiyaa jiru san namuma magaalessuu waan jiru of keessaa qaba. Nama magaalessuu jechuun maal jechuudha? Nama baadiyaa jiru tokko dirqama baadiyaadhaa baastee magaalaa geessuu osoo hin ta'in bakkuma jiru sanitti tajaajila magaalaa jiru, kenna magaalaa jiru, teeknooloojii magaalaa jiru gara baadiyaa geessuu jechuudha. Haala kanaan baadiyaan ofiifuu mijataadha. Fakkeenyaaf magaalaa keessa tajaajilli kennamu gara dijitaala ta'een sarvisiiwwan garaagaraa waraqaa eenyummaa baafachuun, paaspoortii baafachuun, eeyyama konkolaachisaa akkas wantoota xixinnaa yoo fudhanne baafachuun wantoonni hedduun magaalaa keessatti gara dijitaalaa ta'eera. Kaffaltiin fakkeenyaaf gara dijitaalaa ta'eera kan akka teelee birrii, siibii birrii kanaan ta'a. Tajaajila magaalaatti kennamu kana gara baadiyaa geessitee jiraataan baadiyaa yeroo tajaajila kanatti fayyadamu namni baadiyaa jiru magaalessuu jedhamee fudhatama. So baadiyaa keessattis misoomni magaalaa qofatti yoo dhaabbate misoomni baadiyaa immoo giddu galeessan godhanne baay'ee deemuu hin danda'u. Baadiyaa fi magaalaa walitti hidhuu keessatti misoomni koriidarii baadiyaa fi magaalaa kun gahee guddaa taphata. Oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti, carraa hojii uumuu keessatti, jireenya ammayyaa jiraachuu keessatti gahee guddaa waan taphatuuf gaappii baadiyaa fi magaalaa jidduu jiru dhiphisee warri baadiyaa gara magaalaa hawwanii yookiin magaalatti baqachuu yookiin gara magaalaa dhufanii magaalaa jiraachuu hawwuu san dhiisanitti iddoodhuma jiran sanitti jireenya magaalaa jiraatu san akka jiraatu taasisuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf komiin amma mul'atu kun har'aaf fakkaatus boruuf garuu dhaloota boruutiif bu'uura guddaa kaayee waan darbaa jiruuf badaa miidhaa akkasii qaqqabsiisa jennee fudhachuu hin dandeenye. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu karaa miidiyaa Soof Mariin isiniif darbudha. Hamma dhumaatti subscribe gochuun daawwadhaan waliin turaa turtii gaarii. Asirratti fakkeenyaaf amma kan inni isin gaafadhe fakkeenyaaf daandiin Finfinnee yeroo bal'atu wanti mataa isaa danda'e qoratamee bal'achuu hammam akka bal'achuu qabu beekamedha. Baadiyyaa keessatti daandiin sun baadiyyaa sanaaf gahaadha jedhamee soo jiru. Gara fuulduraatti barbaachisuu danda'a jedhamee gamoon tokko kan karaarra jiru kaafamee dirqama asii gamoon ka'ee waan ijaarameef baadiyyaadhaas gamoon karaarraa ka'ee karaan sun gahaadha yoo ta'e Finfinnee wal fakkeessuun dirqama miti jedhee waan nama nuuf hidhaanii tarkaanfiiwwan Finfinneetti fudhatan uummata baadiyyaa magaalessuun akkuma jirutti ta'e tarkaanfiiwwan Finfinnee keessatti fudhataman hundumtuu dirqama baadiyyaattis fudhatamuu qabu maal jettu meessa kanarratti? Amala baadiyyaa fi amala Finfinnee haa fudhannu. Finfinnee yoo fudhanne gamoo hedduutu jira. Baadiyyaa yoo deemte immoo gamoon jiru qubaan lakkaa'amu baay'ee muraasa. Amma mee baadiyyaa magaalotuma baadiyyaa yookiin baadiyyaa qonnaan bulaa keessa yoo deemte gamoon agarru xinnaadha. Gamoon akkas baadiyyaa irraa diigamee karaan haa bal'atu jedhamee tarkaanfii fudhatame ana gammaatti nagarre. Maaliif Finfinneetti kan gootu baadiyyaatti gochuu hin dandeessu amalli Finfinneetiif amalli baadiyyaatu garagara waan ta'eef. So baadiyyaa keessa haalumti teessumaa amma iddoo garagaraatti jalqabbii muummee ministeeraatiin koriidarii misooma baadiyyaa yoo fudhattee ilaalte mannu bifa haaraan ijaaramaadha jiraattotaaf gatii salphaa ta'een meeshaadhuma achi argamuun kan akka namni bulookeetti asitti magaalatti oomishamu achumatti biyyoo fi waan garagaraa irraa oomishuudhaan ijaaramaa jira. Manneen kun immoo ijaaraman karaa irraa fagaataniiti kan ijaaraman. Karaatti kan siqee jiru dallaadha. Baadiyyaa keessa yommuu deemnu asumaa kaanee kallattii afranittuu gara biyya kanaa hin deemna jennee yommuu laallu magaalaa keessaa baanaan dallaa malee manneen agartu. Manneen agartuu iyyuu mana citaa fi manneen qorqoorroo warri innoo jireenya gaarii qaban mana qorqoorroo agartu san. Isa diigdee kan biraatiin humna isaa akka miinetti bakka buusuun uma jirudha. Kana yoo hin goone immoo iyyuu jireenya baadiyyaa fi jireenya magaalaa jidduu jiru dhiphisuus hin dandeessu. So kun badaa miidhaadha jetteen fudhattu maaliif namni sitti amaneeti.
gamoo gurguddaan ka'e jettee amma fakkeenya caqasnee iddoo kanaa ka'e fakkeenyaaf asii kaanee gara Amboo yoo deemnu Amboo bira dabarree hanga Dambidoollootti yoo deemnu gamoon ka'e jennu hin jiru. Asiin gara kibbaa kanaan hanga Shaashamanneettis yoo deemte karaa irraa gamoon ka'e jettee fakkeenya fudhattu hin jiru. Magaaluma Bishooftuu asuma koriidariin itti hojjetame magaalaa hawwata turistiiti. Achumattuu isuma jiru hanga tokko babal'isanii hojjetan malee gamoo tokko jalaan darba. Magaalaa Finfinnee keessatti yoo ilaalte gamoon qarqara daandiitti hojjetame jira. Daandii lafootii fi daandii saayikiliitiif yeroo hojjetan giraawundii isa jalaan darba malee gamoon sun hin diigamne. Magaaluma Finfinnee keessattuu jechuudha. Karaa san bal'isuuf namni jalaan akka deemu godhamee abbaan qabeenya gamoo sanii jala isaa akka gadhiisu warra lafoo deemaniif warra saayikiliin deemaniif godhame. Magaalaa kanattuu gamoo gurguddaan ka'e jettee kaasuu dandeessu hin jiru. Manneen ka'an jennu manneen gandaatii fi manneen dhuunfaa kan jireenyaaf mijatoo hin taane isa mijatoo gochuudhaaf kan hojjetamedha malee badaa wanni akkas komii kakaasu hin jiru jechuudha. Egaa miidiyaa wayii irratti waa'ee ulaa galaanaa irratti yeroo xiinxalaa ilaatan ture warreen cubbuun sodaanneetu Itoophiyaa ulaa galaanaa dhowwatee waan jedhu wayii tokko dubbattanii turtanii. Mee amma qabatamaatti ulaa galaanaa argachuudhaaf adeemsi Itoophiyaan itti jirtu maal fakkaata? Okay. Ulaan galaanaa waa'ee ulaa galaanaa kun kaasuun baay'ee barbaachisaadha. Ulaan galaanaa Itoophiyaadhaaf dhimma jiraachuu dhiisuuti. Maaliif addunyaa kanarraa Itoophiyaan baay'ina ummataatiin keessattuu Afrikaadhaa lammaffaa irratti argamti. Baay'ina ummataa hammas baay'atu kana baatte ulaana galaanaa dhabdee gara fuulduraatti guddadhee sadarkaa kanan gaayyattee amma feete yoo deemte galma gahuu hin dandeessu. Maaliif kaffaltiin meeshaalee alaa galanii baay'ee qaalii waan ta'aniif. So kana keessatti Itoophiyaan ulaa galaanaa kanuma qabdu dhabde galaana diimaa keessattuu kan maqaan isheetti waamamu seenaattis seeraanis kan qabdu waan dhabdeef isaan kana deebisanii fudhachuu fi tattaaffii guddaa gochaa jiru. Tattaaffii guddaan gama dippiloomaasiitiin kan godhamudha. Karaa nagaatiin gara kennanii win-win solushiniitiin kennanii fudhachuutiin kan irratti deemaa jirtu. Kana dhaabbilee idil addunyaatti biyyoota gurguddatanitti biyyoota miseensota gamtaa Afrikaatti akkasuma biyyoota gaafa Afrikaa ilaalcha gaarii Itoophiyaadhaaf qaban wajjin mari'attee itti deemaa jirti. Dhimmichi dhimma yeroo yoo ta'e malee waan hin oolleedha. Kan qabnu dhabne isuma dhabne san immoo deebisnee argachuuf karaa dippiloomaasiitii tokko. Gara biraatiin yeroo ulaa galaanaa kana yookiin buufata doonii hin arganne jennee deemnu qaamni qarqara galaanaa jiru sun yookiin biyyi qarqara galaanaa jiru sun ulaa galaanaa yemmuu nu kennu ofii isaatii immoo Itoophiyaarraa waan isa madaalu qooda iddoo lasanii waan isa madaalu Itoophiyaa keessa akka argatuufillee Itoophiyaan carraa laatteef jirti. Fakkeenya lama yoo kaasne daandiin qilleensa Itoophiyaa Afrikaa irratti tokkoffaadha. Addunyaadhaa illee maqaa gaarii fi maqaa guddaa kan qabu yeroo garagaraatti dorgommii daandii qilleensota biyyoota biroo wajjin yeroo raawwatu badhaasa hedduu argachuudhaan beekama. Achi keessaas sheerii akka fudhatan. Hidhaan haaromsa guddichi Itoophiyaa kunis Afrikaadhaa tokkoffaadha. Addunyaarraa naannoo kurnaffaa irratti argama. Ibsaa maddisiisee biyyoota Afrikaa hedduuf keessattuu biyyoota gaanfa Afrikaatiif ibsaa kennee sharafa alaa Itoophiyaadhaafis fidaara. Achi keessa sheerii akka argataniif Itoophiyaan carraa akkasiitis uumtee uloo galaanaa kana argachuuf hojii guddaa hojjechaa jirti. Egaa karaa dippiloomaasii fi karaa nagaadhaan furuudhaaf wantoota baay'een akka hojjetamaa jiru miidiyaadhaanis yeroo garaagaraatti dubbatama. Mee tariitii akka carraa karaa dippiloomaasii kanaa milkaa'uuf yoo baate Itoophiyaan carraa gara lolaatti seentee ulaa galaanaa fudhachuu ni qabdi. Yoo gara lolaatti kan seentu ta'e dippiloomaasiin ishee akkam ta'a? Akkana yaadutti akka yaada kootti ulaa galaanaa kana argachuu fi karaa lolaatti Itoophiyaan hin deemti yaada jedhu hin qabu.
maalii fi seerri idil addunyaa jira. Biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne addunyaarraa naannoo biyyoota 44ti. Gara Afrikaatti yoo deemnee ilaalle biyyoonni 17 ulaa galaanaa hin qaban. Seerri idil addunyaa bara 1982 bahe biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne biyyoota ulaa galaanaa yookiin qarqara galaanaa jiran irraan ce'anii galaanatti fayyadamuu akka danda'an lafa kaa'eera. Biyyoonni qarqara galaanaa jiran sun akka ceesistuutti ta'anii biyyoota ulaa galaanaa hin qabneef ulaa galaanaa akka kennan seerri kun ifatti naannoo keeyyata 225 hanga 227 yommuu ilaalle keessattuu keeyyanni 125 kan ifatti lafa kaa'a. Kanaaf gara seera idil addunyaatti waan geessitu natti fakkaata malee gara lolaatti waan galtu fakkaatu. Lammaffaa seenaa Itoophiyaan galaana wajjin qabdu yommuu fudhannee ilaalle bara impaayera Kuushiitii kaasnee hanga qarooma Aksuumitti galaanni diimaa harka Itoophiyaa ture. Baroota jaarraa hedduuf jechuudha. Qarqara galaana diimaa kana to'achuu qofa osoo hin taane hamma gamaatti hamma Yemanii amma jirtu kanaatti ce'anii naannoo kana Itoophiyaan bulchaa turte. San boodas bara dhuma kolonii yookiin waraana addunyaa lammaffaa booda Eertiraan gara Itoophiyaatti federeeshinii deebi'uu wal qabatee Itoophiyaan naannoo galaana diimaa kana bulchaa turte. Buufata doonii Mutsuwaa fi Aduwaas harka ishii ture. Kan dhabde kufaatii dargii booda dhufaatii warra sila akkuma ati kaaste warra cubbuun sodaanne hidhatanii bosona turanii hidhannoo isaaniitu odoon hiikkatin qumxaa isaaniitii fi shabaxii isaaniitu odoon jijjiirren aangoo qabatanii seera qabeessummaa ummata odoon argatin filannoon seera qabeessa yookiin filannoon odoon dandeessifamin paarlamaan odoon dhaabbatin even qaamni isaa wajjin biyya kana bulchanuyyuu kaabinee jedhamee kan beekamu sun odoo irratti mari'atin hariiroo loltoota lamaan jidduu jiruun hooggantoota lamaan jidduu jiruun xalaa UN itti barreessuudhaan Itoophiyaan akka ulaa galaanaa kan dhabdu kan ta'e. So sababa kanaanis kufaa waan ta'eef qaama seera hin qabnetu biyya kana qabatee ulaa galaanaa yookiin qarqara galaanaa irraa akka fagaannu godhe waan ta'eef seera kana fuutee gara idil addunyaatti deemtee deeffachuuf yaalii waan gootu natti fakkaata malee gara waraanaatiin waraanni qaama lamaaniifuyyuu qaama walitti bu'u lamaaniifuyyuu miidhaa fidaa furmaata yeroo dheeraas hin fidu. Har'a humna qabaattee waraanaan dhaqxee to'achuu dandeessa. Garuu sustainability isaa irratti gaafii qaba. Guyyaa tokko immoo qaamni ati weerartee irraa fudhatte sun humna godhatee akkasuma immoo deebisee fudhachuudhaaf yaalii gurguddaa gochuu danda'a. Naannoon sunillee nagaaf tasgabbiidhaan faayidaa fi yaalii nu goonu san keessatti waan nu barbaannu san fiduu irrattis gufuu nageenyaa isa mudachuu waan danda'uuf gara waraanaatti hin deemti kan jedhu yaadan qaba. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuutii torbanitti al tokko karaa miidiyaa Suuf Mariin isiniif darbaa hamma dhumaatti daawwadhaa nu waliin tura. Kan biraan Itoophiyaan milkeesse jettee wantoota isheen ija jabinaan dubbattu keessaa tokko hidha guddicha Itoophiyaati. Egaa hidha guddicha Itoophiyaa kanarratti biyyoota garaagaraa irraa yaadota garaagaraati kanneen ka'aa jiranii. Isaan keessaati pirezidaantiin Ameerikaa yaada isaanii ibsatanii turanii. Xalayaas dhiyoo kana gara Misiriitti erganii turan. Isaan Misirii fi Itoophiyaa walitti fiduu waan jedhudha waan isaan haasa'anii xalayaan sun garagalchisaa Itoophiyaadhaaf ergamee ture. Tariitii dantaa biyyaalessaa Itoophiyaa waan tokko yoo ta'e mariin suni marii sana addaan kutuu hin dandeessi Itoophiyaan maaliif kana kan hin gaafadhee fi biyyoonni hundumtuu Ameerikaa duratti ija faaraa tolaadhaan ilaalamuu barbaadu. Ameerikaa wajjin wal dhabdee keessa biyyi galuu barbaadu hin jirtu ammatti. Tariitii dantaa biyyaalessaa keenya waan xiqqoo ta'e kan Ameerikaan kaastu Itoophiyaan wanta sana yoo mormite dhiibbaan irra hin ga'u akkamitti yaaddu isin? Baay'ee gaariidha. Amala pirezidaantii Ameerikaa kana fudhannee haala qabatamaa amma jiru yommuu ilaalle pirezidaantichi akka nama addunyaa kanaaf nagaa buusutti of ilaala yeroo ammaa kana.
dhaabbanni mootummaa gamtoomanii yookiin United Nations jennu odoo jiru isa achumatti dhiiseet ofii isaatii boordii nageenyaa uumuudhaan biyyoota hunda biratti nama nagaa buusuuf dhufe. Pireezidaantii nagaa ofiin jedhuuf ofiin jechisiisuuf hojii guddaa hojjechaa jira. Lammaffaa kana nagaa buusuu kana keessatti immoo wantoota hunda waliigalteedhaan mallattoo waliigalteetiin xumuruu barbaada. Kanaaf biyyoota hedduu gidduu galee waan kana raawwachaa akka jiru haalli qabatamaan yeroo kana ni agarsiisa. Fakkeenyaaf Israa'eliif Gaazaa jidduutti kan ture waliigalteedhaan akka goolabamu dhiibbaa guddaa godhee nagaan hanga tokko akka bu'u yaalii godheera. Biyyoota biroo gidduuttis gara biyyaatti hooggantoota biyyoota walitti bu'iinsa qabanii Afrikaa keessaayis Eeshiyaa keessaayis waamanii nagaa akka buusaniif mallattoo mallatteessaa deebisaa jiru. Ajandaa koodha jedhee kanan qabadhe keessaa tokko ajandaa hidha laga Abbayyaati jedhaniit akkuma silaati kaastee xalaa gara Misrii barreessanii garagalcha pireezidaantii Itoophiyaatiif godhaniiru. Kana waliigalteedhaan akka goolabamu nan raawwadha kan jedhuun ifatti lafa kaa'aniiru. Kuni mootummaan Itoophiyaa duubatti deemnee yeroodhuma hidhaan kun hidhamuu jalqabee kaasee keessattuu jijjiiramaa as baay'ee hidhaan guddichi kun odoo adda waayiin wayyaaniidhaan durfamu aangoorra jiraate hidhamee sadarkaa kana ga'ee eebbifamee anniisaa maddisiisuu dhiisiiti iddoo saniyyuu socho'u. Yeroo sanitti waggaa 5tti xumurama kan jedhame hanga jijjiiramni dhufutti waggaa 6 ol ta'eera. Guyyaa tokko biyya Ijiptis waa'ee hidhaa guddicha laga kanaa kaastee hin beektu. Maaliif akka hidhamee anniisaas hin maddisiisne galma isaas akka hin geenye ni beekti ture. Jijjiiramni dhufnaan muummeen ministeeraa tarkaanfii bulchiinsaa fi rakkoo naannoo sanitti mul'atu erga furanii booda iyyi kan ka'e. Iyya sanii wal qabatee pireezidaantiin Ameerikaa marsaa filannoo isa duraa irratti hanga hooggantoota Itoophiyaa biyya isaatti waamee doorsisuu. Ijipti hidhaa kana hanga hin dhoosti. Fanjiidhaan yookaan boombiidhaan rukutti hamma jedhutti nama gaheedha. Kallattiidhaan loogii gara biyya Ijiptitti nama godheedha. Marsaa lammaffaattis yoo dhufu isuma san calaqqisiisee keessa darbee ani kanaan dura kanan beeku lagni Naayil jedhamu waan Ijiptii maddu natti fakkaata. Kan jedhu kun namoonni isaanitti dhiyeenya qabanii akkatti ibsan ta'uu danda'a. Ji'oogiraafikaal lookeeshiniin lagichaas akka achi hin taane lagichi dhugaan isaa eessa akka ta'e oduu lafa jiru akkaataa itti namoonni hubachiisan ta'uu danda'a. Kana Itoophiyaan dantaa ishii dabarsitee waan hin laanneef yeroo sanis akkuma bilchinnaan irra dabartee fakkeenyaaf muummeen ministeeraa biyya Ijiptii deemee hoogganaa biyya Ijiptii Alsiisii wajjin mari'atanii Itoophiyaan wanna mootummaa Ijiptii fi uummata Ijiptii miitu kamiyyuu hin hojjettu. Bishaan kun humna anniisaa elektiriikaa maddisiisee qofa darbee gara keessan dhufa jedhanii waadaa galanii deebi'aniiru. Lammaffaa naannoo Raashiyaa sochii jedhamu keessatti Ameerikaan gidduu galtee dhimma kana nan laala immoo jettee gara Ameerikaas immoo deemu bilchinnaan irra darbameeti guutinsi bishaanii marsaa tokkoffaa lammaffaa hanga shanaffaatti kan xumurame. Ammas amma already dhimmichi goolabameera. Hidhichis hidhameera. Innuu mataa isaatiin lagichi har'a niwukilaariidha. Ofii isaatiif of eega. Biyyoonni hidha laga garjallaa jiran Suudaanis haa ta'u Ijipti hidhaa kana ofii jecha ni eegu. Maaliif hidhaa kanarra rakkoon tokko dhoga'e miidhaa fi balaa guddaan isaanuma qaqqaba waan ta'eef. So Itoophiyaan dhimma ishii kana dabarsitee laachuu irratti yaaddamu. Dhugaa jiru garuu kan akkaataa pireezidaantiin itti qabatan san pireezidaantiin Ameerikaa itti qabatan san dhugaa jiru 1 2 3 jedhanii itti agarsiisudha. Hidhaan kun
bishaan foloo isaa yookiin yaa'a isaa in dabale malee akka hin hir'isne. Anniisaa qofa maddisiisa malee hidhamee asumatti akka nafne sirriitti itti agarsiisuudha. Garee teeknikaa dhimma kana hordofu biyya isaaniitis erganii walitti bu'iinsi hin barbaachisu. Ameerikaa wajjinis nagaa qabaatanii hariiroo dippiloomaasii jaarraa tokko olii Itoophiyaa wajjin qabdi. Hariiroon sunillee gahee ofii waan taphatuuf kana kanatti agarsiisuudhaan murtoo madaalawaa, ilaalcha madaalawaa pireezidaantii fi gareen isaanii akka qabatan gochuu keessatti gahee guddaa taphatti jedhee yaada. Waan dhume irratti waan haasa'amuuf dhiibbaan gara Itoophiyaatti dhufuu hin jiru. Kan biraan dhimma ijoo ta'ee kan ture torbee darbee keessaa kaasee dhimma peestaaliin Finfinnee keessatti dhowwamuuti. Dhimma sana irratti komiin namootaa baay'eensaa namooti kana gurguruudhaan jiraatan jiru turanii warri oomishanis immoo ni jiru. Fayyadamtoonnis immoo jiru. Kana hundumaa giddu galeeffatee wanti bakka bu'ee yookaan wanti kun bakka bu'eera kana fayyadamaa jedhamu bakka hin jirretti namoonni jireenya isaanii kanaan geggeeffatanis immoo kana hojjedhaa jedhamee bakka mijannetti addaan kutamuun isaa sirrii miti yookaan immoo dhiifamuun isaa sirrii miti namoonni jedhan jiru turanii. Dhiisuusaadhaaf wantoota baay'een sababa ta'e akka ta'e nan beeka. Waa'ee environmentii irrattis wantoota garaagaraa irratti dhiibbaa inni qabu ilaalameetudha. Haa ta'uyyuu malee namoota kanaaf falli biraa utuu hin kennamin hojiirra ooluun isaa dhiibbaan qabu jettanii yaaddu? Peestaalii yeroo tokkotti fayyadamtee gattuu kuni kan ka'e bara kanaa miti. Waggaa darbeera. Peestaaliin kun qabeenya uumamaa naannoo irratti miidhaa inni fidaa jiru. Laga keessatti miidhaa inni fidaa jiru. Haroowwan keessatti miidhaa inni fidaa jiru. Galaanaaf garba keessatti miidhaa akka addunyaattuu inni fidaa jiru salphaa miti. Keessattuu lubbu qabeeyyii bishaan keessa jiraatan irratti. Achi keessaa immoo bishaan san kan fayyadamu dhala namaa irratti miidhaan inni fide salphaa miti. Kun qorannoo yeroo dheeraa gaggeeffameetti waggaa darbeera Itoophiyaa keessatti erga gaggeeffamee bulchiinsi magaalaa Finfinnees qorannoodhuma kanarratti hundaa'uudhaan yeroo garagaraatti waa'ee kana hamma garjallaatti, hamma aanaatti, haga kutaa magaalaa fi sadarkaa magaalaatti namoota mariisisaniiru. Murtiin tokko yommuu fudhatamu aadaa biyya kanaa keessattuu jijjiiramaa as waan tokko labsii godhanii hojii irra oolchuun dura ummata mariisisuun jijjiiramaa isa aadaa ta'ee dhufeera. Waa'ee peestaalii fi wantoota biroo naannoo faalan irratti ummanni garjallaadhaa kaaseeti mari'achaa kan dhufe malee oluma ka'ee mootummaan halkan tokkoon peestaaliin har'arraa kaasee gabaarra ooluun qabu. Namni kana qabee argame hin adabama jedheetii miti. Erga diippilii irratti mari'atame. Even warshaaleen peestaalii oomishanis kara biraatti akka jijjiiramaniif gorsi erga kennamee fi booda hojii kanatti kan jijjiirame. Akkuma sila kaaste immoo namoonni jiruuf jireenya isaanii guyyaa guyyaa peestaalii kana gurguruun jiraatan jiru. Immediately garuu miidiyaa irrattis tarii agarteerta ta'a. Waan peestaalii san bakka kan bu'u qabataniiti gabaatti kan dhufan. Kanaaf warshaaleen nu dursanii kan peestaalii bakka bu'u oomishuu irratti gahee ofii taphataniiru. Uummanni sitti amaneeti kan raawwate. Kanaaf miidhaa hagana qaqqabsiisaa jettee kan fudhatturra faayidaa inni biyyaa fidutu. Biyyaa qofaaf odoo hin ta'in addunyaa kanaaf fidutu caalaa. Keessattuu immoo faalama qilleensaatiin wal qabatee gamtaan Afrikaatis dhaabbileen idil addunyaa faalama qilleensaa irratti hojjetanis kana akka positive effectiitti fudhataniiru. Kan biraan peestaaliin kun yeroo dhorkamu wantoota pilaastikii ta'anii dhugaatii garaagaraa kanneen keessaatii dhugamuu yuuzanis warreen ta'an jiru warreen irra deebi'amanii ittiin fayyadamne warreen akkasii of keessatti hamatamu peestaalii markatti qabannee deemnu sana qofadha. Kan akka dhugaatii fakkeenyaaf pilaastikii bishaan keessaa dhugnu fi kan isaaf fakkaatan kun ittiin hammatu. Kan dhoowwame peestaala yeroo tokko fayyadamnee gannuudha. Namni yeroo tokkotti qodaa wayiin bitaa san booda hin gata. Inni sun biyyoodhaan waliin fudhatu yookaan akka waraqata biroo bulbulamee wayitti makamu achuma taa'eet faalama qilleensaa irratti gahee hamaa taphachaa ture.
Kan akka pilaastikii kunniin garuu yeroo ammaa reused ta'ara. Fakkeenyaaf haxooftuu manaa zambiilii ittiin hojjechuu jalqabameera biyya kanatti. Warshaan isaatis jira. Ijoolleen yookiin dargaggoonni fi dubartoonni gara waajjira carraa hojii uumuun ijaaraman isarratti bobba'anii reuse gochaa jiru. Amma haayilaandii bishaan keessaa dhugnu kana yookiin pilaastikii bishaan keessaa dhugnu kana fudhattee ilaalte irra deebamee waan biraatiif akka oolu itti fayyadamara. Kana wantoota akkasii hin hammatu labsiin kun. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa obbo Biruuk Eeliyaasidha. Hamma dhumaatti daawwadhaa nu waliin tura. Haala nageenyaa amma jiruuni darbee TPLF yeroo inni badeera yeroo dhamu deebi'ee kee waraanni akka waraanaa yeroo jalqabu maal in argama. Namoonni akka jedhanitti immoo haala amma jiruun yoo itti fufee namoonni gara waraanaatti akka deemaniif dargaggoonni keessumaati tarii leenjii waraanaa akka fudhataniif dirqamsiifamuu danda'u wanti jedhuun dubbatama. Biyya keessattis immoo amma naannoo Amaaraas ta'e Oromiyaa keessatti immoo lolli mootummaa fi hidhattoota gidduutti adeemsifamaa jiru jira. Mee kan akkamittiin goolabuu danda'ama jettanii yaaddu isin akka nama dhuunfaatti? Gara haala nageenya biyya keenyaa fudhannee yommuu ilaallu TPLF irraa yeroo kaanu TPLF isa dura biyya kana keessatti walitti bu'iinsi maddi isaa maalidha jennee odoo fudhannee ilaalle gaariidha. Walitti bu'iinsi biyya keenyaa inni guddaan waan lamarraa madda. Tokko sulula Abbayyaati. Lammaffaan galaana diimaadha. Maraan martoon biyya kanaa kan waraanaa kan walitti bu'iinsaa hunduu achii madda. Isarraa akkamitti madda? Biyyoonni sulula Abbayyaa yeroo dheeraadhaaf to'achuuf yaalii godhan to'achuu hin dandeenye. Maaliif sababa Itoophiyaan ofirraa dhiibduuf. So Itoophiyaa hidhaa guddicha Abbayyaa amma kaasneen dabalatee akka hidhaa kana hin hine keessattuu biyyi Ijipti tattaaffii guddaa gochaa turte. Kana dhaabuuf maal gochaa turte? Tokko riphee loltoota biyya keessatti oomishuudha. Riphee loltoonni Tigray Liberation Front, Oromoo Liberation Front, Eertiraa Liberation Front, Sidaamaa Liberation Front adda bilisa baasaa jedhamanii biyya kana keessa jiran hunduu maddi isaanii laggeen lamaan kanaan wal qabata. Kan oomishee biyya kanattis ispoonsara gochaa, deeggarsa maallaqaa fi meeshaa gochaa, yaadaa gochaa kan bobbaasan warra qaama bishaan lamaanii kana to'achuu barbaaduudha. TPLFs maddi isaa kana. Ergama san galmaan ga'uuf dhufee aangoo qabatee aangoo erga qabatee booda dhiibbaa ummataatiin aangoo giddugaleessaa irraa deemee gara qarqaraatti deemeera. Gara qarqaraattis erga deemee booda adabatee qaama taa'ee miti. Waraanni si'a tokkorra si'a sadii gara kaabaa kanaan raawwatee injifannoo mootummaa giddugaleessaatiin goolabameera. Har'as hin teenye hidhattoota leenjisuu tuttuqaa garaagaraa irratti har'as hin teenye. Garuu akka kaleessaati miti. Mootummaan Itoophiyaa qaama nageenyaa eegsisu cimaa ijaareera. Kan qilleensaas haa ta'u, kan lafoos haa ta'u, qaama cimaa fi waraana cimaa qaba. Achuma immoo naannoo Tigraay keessatti fudhattee yommuu ilaalte uummannis garee kana balaaleffachuu irratti gahee guddaa taphachaa jira. Akka duraan TPLF jechuun uummata Tigraay jechuudha. Uummata Tigraay jechuun TPLFidha jechi jedhu sun amma Tigraay keessatti iddoo dhabeera. Uummantuyyuu suutaan achi keessaa ba'a jaras of keessaa baasu irratti gahee guddaa taphachaa jira. TPLF garuu ergama ishii yeroo jalqaba hundooftee Itoophiyaatti ulaa galaanaa cufuudhaaf illee sababa kan taate garee tana har'a waraan tuttuqqaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Haa ta'uuti garuu jiraattonni naannoo Tigraay, beektonni naannoo Tigraay, hayyoonni naannoo Tigraay fi hooggantoonni siyaasaa naannoo Tigraay suutaan garee kana siyaasa keessaa baasaa moggaatti achi dhiibaa waan jiraniif waraanni badaan sodaachisaan naannoo kaabaa kanatti ka'ee akka kanaan duraa miidhama hin fida jennee yaaduu hin dandeenyu. Haa ta'uuti garuu akka carraa ta'e waraannis yoo ka'e yeroo gabaabaa keessatti warra
garee kana hoogganu to'achuudhaan haaluma salphaadhaan goolabuun ni danda'ama. Gara naannoo Amaaraa deemnee yommuu ilaalle suutuma suutaan kun fanjii yeroo dheeraadhaaf awwaallameedha. Dhoo'ee waan dhumaa jiruuf naannoon Amaaraatis nageenya guutuu fi amansiisaa gara jedhutti dhufaa jirti. Naannoo muraasa godina muraasa keessatti darbee shiftoonni nama dhaqanii saamanii konkolaataa karaatti eeganii saamanii deddeebi'an kan jiran malee nagaan guutuu dhufe. Oromiyaa keessatti sanuma asuma kaatee gara Dambidolloo deemuuf gara lixaa kanaan waggaa 2-3 dura ulfaataa ture. Amma garuu nagaan bu'eera akkuma naannoo Amaaraatti ta'e baay'een isaanii nagaa filatanii galaniiru. Baay'ee isaanii immoo tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhatuun kan booji'aman jiru. Akkasuma immoo kun hooggantootumti riphee loltoota kanaa immoo gara biyya alaatittis hanga baqachuutti ga'anii nagaan bu'aa jira. Kun suutaan mootummaan ejjennoon isaa immoo walitti bu'iinsaan odoo hin ta'in olaantummaa yaadaatiin teenyee mari'annee yaadni moo'ee sun biyya kana bulchu yaadni moo'ee sun naannoo kana haa bulchu ejjennoo jedhu waan qabuuf ammas mootummaan karaa nagaatiin mariisisee karaa nagaatti akka dhufan gochaa jira. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti ABO Shanee wajjin mariin ture. Hooggantoota isaanii hanga Taanzaaniyaatti fuudhanii deemanii asittuun barbaannu qaama sadaffaan nu mariisisu jedhanii yaada isaan dhiyeessanii mootummaanis yaaduma isaaniitu simatee hanga Taanzaaniyaatti deemanii marii godhaniiru. Kun immoo gamtaan Afrikaa keessattuu IGAD tattaaffii godheen akka galanii ta'ee mootummaatti makamanii hojii akka hojjechaa jiran fedha isaaniitiin hidhattoonni sun karaa DDR'tiin kan waraana mootummaatti makamee hojjedha jedha waraana mootummaatti makamee kan beekumsaa fi barumsa qabuunan mootummaa tajaajilee akka barumsa isaatti iddoo sanitti kan immoo carraa hojii naa uumtanii ofii kootii of danda'in hojjedha kan jedhes akkasumatti hojjechaa yeroo naannoo lamaanittuu kun yeroo dhiyoo keessatti bifuma kana waan goolabamaa deemu fakkaata. Tole waamicha keenya kabajanii gara istiidiyoo keenyaa waan dhuftaniif guddaa isin galateeffanna. Gara fuulduraatti egaa yoo isin barbaanne dhimma biraatii fi kan isin argannu ta'a ulfaadhaa kabajamaa. Tole guddaa galatooma. Egaan qophii keenya isin gaafannu torban kana asuma irratti raawwatee jira. Qopheessituun sagantaa kanaa Lalisee Mokonnin ture. Ogeessota kaameraa Radiis Zagayyee fi Abdii Magarsaa waliin turre hamma torbanitti nagaan tura.